dirqama da sagalee kun gaatu yote ያጥፋ ድንገት ሌሊት ማለት ነው ቦሪሳ ሌሊት መጥቶ ነነቃና እንደም ለባና ቆርጡ ጋር ነነቃ ይክፉ አይደለም ማን ነው ሌሊት ድንገት መጥቶ የሚያስደነግጠው እባብ እኔ አራንተን አይደለም ባክ እዚህ ጋር የሆነ ጸግሽ የሚባል ሰው wannan sinjalo halake ga daga jifta matake ga din qabatin hati ነገር ውስጥ እኮ ነው አሁን እሺ የሚታወራ ነው haadho linkenya lukkufatan haadho linkenya akkawamma lagni ambisut haadha kenya ambisut ጠይቃለሁ መከራለሁ አስቲኝ የነበረው ጥያቄ inhanna insamna waan feeni waan humni kenya gochuu danda'u guutuu goona hati simmo ilmo sinjala እኔ ቀደም ያልኩሽ ነገር ልንገራቸው waan ሰርፕራይዝ waan nusaara qabna አረብ ቲቪ ተወታችሁ አታስጨይተው ልንገራቸው ችግር አለው በእግዚአብሔር በመብርሃን ስም ወጪ ትወጣለህ ዛሬ እኔስ ጀመር ሰሞኑን ስጆሽ ከነበረው ለዚህ ተጠንጠን ያለልሽ ነው በእግዚአብሔር በቃ አሁን ነገር ነው ምንድነው ችግሩ ለፎሎው ኮና ፈደሽ ሽልኪና ፈኤር ያስጮክ ማለት ነው እኔ እሺ ጋይስ እኔ ነገራቸው ለማይራስ ጉዳይ ነው ለና ካያ ዶክተር ባይ ወገነ መነጃራ ማነቱ ጃሩ እንድርቀመና ያ ቴንክ ዩ አያንቱን ለጀ nama baaleetti bilbilteeshin illee jalqabaa kaasteen wajjin dadhabaa turte dhugaa dubbachuuf ganama mana baneen turen illee baay'ee yaada bareedaadha kun illee yaada qajeelaa fiddee jechuudha yaada baay'ee fudhatama qabudha kopi linki godhaa sheer godhaa hundi keessan namni baay'achuu qabaani haada kan akka bokkuun shee gadi cabee bokkuu shee ol qabuu qabna hundi keessan ayyaantu afaan bicha dubbatamee dagatamu sontaan namni kenna hadda dubbatee buru dagata waan ta'eef waan kana tagbaarii godhanii qaamni isii miidhe kunillee seeratti dhiyaatee seera mataa isaa argatee akkasitti akka wanna hidheetiin jedhu godhaa please. Tadeemaarra hunduma isaa duugaa jirra waan ofii ganamaa arrumaan yaada kana qabadhee ganamaa kaasettuma jelaan mammaatti yuutuub duugaa man jira dhugaa dubbachuu fi ani boral kannan deema bilbila amma inillee naaf akaa'u ishee argachuudhaa fi gurbaan amma argisiisaa kun an finfinneerra jira bornan deema. Hayyee gara kiyyaa rakkoon qabu. ayyaantu boroo isuma kanayyuu rakkinni biraa akka irra hin geenne biyya keenya beektanii isuma kanayyuu akka rakkinni biraa irra hin geenne ani isumaafuun sodaadha amma kan biraa hafee mucamaafuun sodaadhaan. waan ofii yaada bareedaa taasise waan ofii rakkinni irra ga'uun jiru qaamni seeraayyuu beeku achi namni tokkoyyuu beeku leeffataan jira. ayyaantu amma dura ijoollee dhimma akkanaa kana kaasan nama sadi moo afurtu hidhaa jira baale keessatti akkana taateef jecha rakkina narra ga'uuf hin sodaadhu no callisi gurbaati callisi sodaa jinnii fi maali miti no ati waan dubbatini callisi ati waan dubbatini callisi maal jennaani biyyatti teelle suni dubbadhu mubee okay ijoollee amma dura viidiyoo akkanaa kana baasan mucaa gaafa baale manguddicha baale roobeetitti tumame ijoolleen waan san saaxiltillee hin hidhamte ammas ijoollee gandarii raat keessatti viidiyoo wayii garsiiftillee hin hidhamte rakkoo hedduutu ta'aa jira jechaadha kanaaf mucaadhaafillee eeggannoon akka godhamu qaamni seeraa mucaa kanarra rakkoo akka hin geenne asumaan wanna godha irratti akkanuma dubbannee callisuu osoo hin taane namoota viidiyoo akkanaa saaxilan nuun galateeffanna maaliifi maqaa mootummaallee maqaa seera biyyaallee balleessaa jiru warra hidhannoo qaban kana milishaa ganda keessaa poolisii darree ganda keessaa baala geechaan kanaaf mucaa kanallee akka rakkoon irra hin geenne asumaan wal qabsiiftanii nu wannoo jechuu qabdanii dhimmi akkanaa kun deddeebi'ee mul'ataa jira mootummaan wal qabatee mootummaan waan sirreessuu qabu namoota sanniin to'annoo jala to'annoo oolchuu qofa osoo hin taane adabbiin barbaachisaan madaalaa waan jaraan madaalamu kennamuufii qaba namni tokko waa balleessa nama waa balleessisan seera dhiyeessan malee abbammaan arge kararratti qabee akka harree tumuun yakka jechaadha kanaaf kanallee achi keessatti ilaalaa jechuu barbaadeetti galatoomaatti fufa. daqiiqaa muraasa wayii isinit deebi'a ayyaantu hedduu ulfaadhu galatoomi mucaan waan kana gootellee of kennitee jirta silumaayyuu wanni biraa hin jiru kana caala of kennuun beeyta hedduu ulfaadhu siin jedha kanarratti amma yoo akkaawuntiin dhufee qaamni seeraallee waan danda'een haa godhu waan ayyaantuun amma jette lafti kennamee fi manni akka ijaaramuuf yaada akkaan dinqisiifatamuu qabudha kanarratti ammoo wanni nurraa eeggamu haasaa yeroo guburra hojiitti seennee akkaawuntii yoo xumurame akkaawuntii maxxanee ammarraa deeggarsa akka godhamuu fi nutis kanarratti beeksisa gara viidiyootiin akkaawuntii kanarratti haadhatee na tana
akkasitti ija ummataa duratti qabda. Dubartiin kabajaa qabdi. Dubartiin biyya ijaarti bar. Itti jirra amatti lolle maal ta'e seete. Kanaaf akkasii daqiiqaa muraasa bicha ani isinirraa gabbee isin ol deebi'a. Akkasii waan isin jeertan ammoo jaraan isin dhageeffadha. Gabbee jira kun asii guruu ajaa'ibaatti fachi dhaqee dhufa beellamanii qaba. Uummanni keenya wanni isin beeku qabdan namni 12,000 obboleettii keenya gargaaraa akkaawuntiinis argameera akkaawuntii ustaas Ibsaa Hasanitti deeggarraa daqiiqaa muraasa nu eegaa waan sirreeffataa jirrutu jira waan sana sirreeffannee akkaawuntii ustaas Ibsaa Hasan irratti deeggarsi godhamaa fi inshaallah rabbi jedhee rabbi nu milkeesse nu eegaa daqiiqaa muraasa qofa nu eegaa daqiiqaa muraasa qofa nu eegaa. Okay amma nambaa waan jiru booda mubesiin barreessa. Mubaarak kameera lakkoofsi. Wanti yaadamuu qabu abdii. Amma haadha kanaaf achitti manni ijaaramuuni achi turuun isaanii akka jirutti ta'eeti booduma yeroo dabarfatee illee namni kun aangoo qaba waan ta'eef karaan taaneen akka hin taaneen miidhuu akka danda'u kunis tilmaamamuu qaba sii galee yoo ofiisaa miidhuu danda'e dadhabee namuma illee intiniitti jedhee boru rakkoo irraan gahuu danda'a kanaaf. Kanaaf naannoo sanarraa illee otoo siikte yookiin bakka biraa otoo qubattee akka yaada kiyyaatti gaariidha jedhee yaada isa gara fuulduraa dhufu si yaadu. Hooggantoota achii qunnamuuf yaalaa jirra bilbila kaasuu didanii kennoo ku'anii hooggantootuma godina sanaatti illee nama 2-3 bilbila argadhee bilbilaan jira waan ta'eef. Waan akkasii godhaa fi abdii yeroo ammaa kana keessattuu qaama seeraa bichaa miti kawaa balleessaa jiru qaama seeraati kaaniif kaaniyyuu walii wallaalleerra. Borammoo haadhatti tanarra rakkoon gahuun malaa mucaa kanarra rakkoon guddaan gahuun malaa keessattuu isa irraa lubbuu kaanii oolchuudhaaf lubbuu kaanii balleessuun gaarii miti waan ta'eef filiis waan kan akka salphatti ilaaltanii hin cadhisinaa isiniin jechuu barbaada. Yaa bilbila nu kaasuu jennu bilbilaarraa dubbadhaa isin nan bilbilaarraa. Dubbadhaa waan gaafachuu barbaadda yoo jiraates dubbadhaa ani seettan deebi'a waan ani eegaaru jira sheer godhaa isin immoo. Mubee wanni gaafattoo jiraate gaafadhu itti dubbadhu wanni wajji haasoftu yoo jiraate maatii qabdii akkamii akka waan akkasii san sii galee. Mubaarak gaafadhaa waan ta'e yoo sirreessaan akkaawuntii ustaas Ibsaa qabu jechuudha waan ta'e waan sirratu jira naa obsaa isin dubbadhaa. Mubee Mubaarak Kummaan faan dubbanne miti wayye. Sii miti laakaaniin jedhaa. Ani gaafin gaafachuu barbaade mana seeraa poolis xaabiyaa si geessan maal siin jedhanii gasi dhiisan deeme ati yakkan qabdu siin jedhammoo yakkamtuudha siin jedhammoo akkam jedhanii gasi dhiisan haadha ko. Dubbatu si gaafatu jirani. Irra deebiif mubee irra deebiif gaafii hin dhageeffanne. Warroonni milishoonni isii akkasii ispoortii dalasiisanii tuman sun poolis xaabiyaa geessaniiti waa itti murteessanii gadhiisan moo akkanumaan badhe tumanii gadhiisanii naa gaafadhu. Waajjiricha nageessanii waajjira bicha nageessanii ispoortuma hojjisiisanii na gadhiisanii. Ispoortii iyyuu waajjiratti hojjechiisanii edaa. Wantichummaanuu waajjirumatti ta'ee jechuudha karaa gubbaa miti. Waa gaafachuu barbaadanii akkam jirtu hayyuu nagaa keessanii? Nagaartanii. Jirra baga jiraattanii isin obbolaa hin qabdanii yookiin biyyaati? Obboleeyyan asiin qabu fagoodha qaba malee. Eessa fagoodha? Abbootti qonnarraa fagoo jiranii lakkinatti kaluu jiraniiti. Okay, dhaloonni keessan shawwaadhaa eessadha? Shawwaa kaabaa wanni gara fiichee. Okay, achi obboloonni kee jiru achi? Hin jirane. Abshir sii jirra nuti hundi keenya ishee sii jirra akka boquun keessan gadi cabee ol jedha boquun keessanii homaa yaadda'ina. Ayyee. Keessa hin jiramoo bakka hin jira sila waan isaa. Keessa hin jiraa ijoollee? Keessa jirta tokkuma. Jarri Mubaarikii Abdiin Geetaachoo akkaawuntii karaatti jajjabaadhaa waa tutturuun hin taatu lash jechuun hin taatu waan fidamu fida ashokkaa hidhuma jechuudha.
qalbii nama hundaa cabsaniiru namni hunduu namni haadha qabu hundinuu gocha sana irratti hundinuu qalbii cabee jira waan ta'eef wanti hundi immoo ammuma ta'uu qabaa xiqqoo jedhaa dhaxxanii achi butaa jirtu waan ta'eef waan fiddan dafaanuma fidaa jechuu barbaada warra abdii fi wanni nuti surree fi Ustaad Ibsaatti bilbilee haasofsiifneerraa waan qulqulleeffachuu qabnu tokkotu jira isa qofa biro malee wanti hunduu dhumeera. Akkas inni dabalataa immoo waa'ee nageenya mucaa sana isa biraa waan argi dubbattanii hundinuu qalbii keessa qabaachuu qaba garuu mucaan kun haadha qaba waan ta'eef gatii kaffaluu qaba. Hidhamus ta'u waan dhufu qopheessuu qaba bakka onnee guutuudhaan jechuudha namni inni jiru kun immoo hundi isaatu mucichas quba qabaachuu qaba fuulduratti gatamuu qabu as keessatti argame isaafis hordoffii taasisaa garuu gatiin inni gaarummaaf kaffale kuni booda isaa bu'aa guddaa ta'uu danda'a ammeenya miti waaddi kumsa wayin dubbatu waan gaarii waan ta'eef rabbi gatii isaatiif isaa kaffaluu waan danda'uuf inni gatii kaffalu qopheessuu qaban sodaachisina akkas taatan jennaa ta'u yookaan guyyaa lama guyyaa sadii namni dhabuun gatii kanfaluu qaba jennee namoota baay'ee lubbuu isaanii dhabne gatii kanfaluu qaba jennee namoota baay'ee qaamni isaanii akalaat godoloo ta'ee hadda mana keessatti deebi'anii xiyyiitiin garaa keessatti haftee jiran hedduutu jira kan maatiin wajjin rakkataa jiru si galee gatii kanfaluu qaba jennee kan qaamni isaa turchi ta'ee hafee jira no gatii kanfaluu qaba osoo hin taane of eeggannoo godhuu qaba waan biyyi keenya jiru waan seera biyya keenya jiru hundi kennaa ni beenna waan ta'eef gatii kanfaluu argaan gayoomi gatii kanfala namni kenna akkamitti gatii kanfala wanna hubachuu qabdu kun ibsuun gargar inni jedhaa jirtu kun gargaarsadha gargaarsaa namni maalii kana goote wannati gatii nan jedhee wanna sadarkaa kana ga'u hin jiru sadarkaa amma jette kana maalii fi waan asiin turameer jaarsa dheengadda akkasitti ayyaalaan karaa gubbaa itti yaatee fuula keessa cafattee tumte kabaalee san ijoollee viidiyoo isa waraabanii gallakkisan maaltu hidhuu gahe maaltu doorsisuu gahe jette yaaddaati. Gallakkifamaniiru sunneen warra tarkaanfii fudhate malee okay gara sagantaatti darbaati bakka kanuma jira. Oddee guutuun garuu bira dhaabbachuu danda'uudha qabna akkaawuntiidha barbaachisaa akkaawuntii nuuf fidaa achiin bubbutinaa jechuu barbaadeetan galatoomaa xumureera. Ustaaz Ahmad yoo dhufan naa galchaa sheeriin dhaabinaa gaa'es. Warree fi kennaan kaasirratti haati keenya kun yoo baale keessaa lafa qonnaa qabeenya didiqqaa yoo hin qabaanne yoo jireenyumaaf jiruma fooyyeffachuudhaaf ganda san ka deeman taate manni yoo ijaarameef bakka dhaloota isaaniititti illee yoo filatan filmaata isaanii irratti goone bakka san irraa nageenya isaaniitiif illee siisuun yoo barbaachisaa akka ta'u taate fedhii haadha kennaa kana gaafanne lafa dhaloota isaaniititti manni akka ijaaramuuf kanallee gaafadha yoo lafa qonnaa qabeenya didiqqoo loon bakka san hin qabaanne qabeenya kana dhiisii deemi jechuun hin danda'amu yoo homa tokkoyyuu kan qabaanne taate ammoo nageenya haadha kennaatiif illee ganda dhalootaa bakka maatiin isii dhiyaatutti achitti yoo lafti kennameef manni ijaarameef maal jettan waan kanarratti illee marii godha. Mee birrii naa onna jedhamu dura mee mallaqnummaan kun akkaawuntiin kun rabbi godhee sirraayeetiin walitti buutee haa onna jejjettu namni keenya hadha jiru kun boru hin jiru haasofni hadha jiru kun boru hin jiru. Rada ammaa fi mee rimaatti funyoon foonu kurupheen foona taatu jedha Oromoon. Dura akkaawuntiin irratti gargaaramu haa dhufu sana booda fedhii haadhaa erga birriin argame booda lafuma qullaatti amma gaafii yoo itti babbaayifnes hin ta'u qilleensa irra jechuudha. Haadha kanas gaafiidhaan hin dararinaa kana caala bakka rakkoon irra ga'e ifaadha. Hanga danda'ametti akkaawuntii akkaawuntiin akka banamuufii fi naashinaal ID sana haa galmaanu. Ammoo yeroo kanatti naannoo isiin himattus bakki dhalootaas naannoo jiraachuudhaaf illee akka kana wanti miti jechuun haalli nageenyaas maal kunis isa kana dhiisaa meemmaaf qarshiin argamu eessayyuu hin jiraatti qarshii guddaa argan nama finfinneedhaayyuu bittuuf so mee wanti gargaaramu argamu akkaataan itti gargaaramu haa mijatu ammaaf gaafii ittiin baay'isnu armee keenya nuti ijoollee keeti si wajjin jirra. Akkaawuntii barbaaduun keenya nama dubbataara. Akkaawuntii barbaachi keenya milkaa'ee
abdi geetaachoo abbabee caalii amma akkaawuntii fide isinii maxxansaa kan ustaaz ibsaa hasanii sheen godha waan dandeenyu Alex birii 100 taati hundi keenya akka galchuun dhaamsa dhaama sheer gaama ibsaa hasan jedhee dhufu. Yaa inni dabalataa yaada Alex irratti Alex waa sirriittee ammatti gaaffii darbee kana gaafatamu tokko hin jiru waan ijaan argine malee interviiyuun isaanii barbaachisu. Kallattumaan gara gargaarsaa malee maal sii wayyaa as sii wayyaa kana sii wayyaan boodan ammatti murteessaan bakka waan xiqqaa kanaaf akkana godhe miti waan tarii jireenya isaanii ittiin jijjiiran sun sababa ta'e jireenya jijjiiruu danda'u irratti fuulleffachuu malee akkam taate akkana taate inshaallah booda oo fedhe Finfinnee miti Dubaayii binna obriin argame sun rakkoon qabu ammatti Ustaaz Ahmadi Nagachaa waa tokko asirratti wanta sii guutu tokkee Rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha Rabbi Ustaaz Ahmadi Nagachaa Rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha Rabbi gaafa sii ta'uu jedhe yookaa siif duulchisa yookaa sitti duulchisa yookaa ammoo si galee akkuma kana si godha Rabbi jechuudha Rabbi wayiif waa fida sagalee haadha kanaa sagalee miskiina kanaa si gaha jedhee Rabbi kadhannaa si irraa fudhatee isini galee kana godhe birriin argamee fi gaafa walitti qabame ustaaz ibsaan mana bitaan jiran ustaaz ibsaan mana ijaarsaan jiran birruma kashii feesbuukii tiktookiidhaan nutti himanii nus bilbilee gaafannee yoo barbaadde fudhattee shawaatti galtu yoo barbaadde fudhattee bakka barbaaddetti dhattee waan isii ga'u hojjetattu jedhaan akka kootitti birrii ammallee saani koo dhaltee harreen koo naa dhaltee sana booddee yeroo ilmoon si guddate irra taa'ee mana haadha kootii dhaqee waan jedhu wayii seenaa wayii jira sini galee rimaatti ammallee kana rimaatti finyoo fo'aa jirra kana birrumta argamee moo amma akkaataa jireenya wallaaltee rakkatte malee si amma haati yookiin dubartiin akkaataa jireenya wallaaltee amma innis birriisi kana gooneeti akkasana goonee yoo akkaataa jireenyaa caalayyuu torbee tokko nafsiyyaan si amma eegasii hin jiraanne haara galfatee jiraate jennaan bar laal wanni biraa oofe jechuun nafsiyyaan waa hunda jala guutee torbee tokko jiraattee jireenya eegasii hin argine jireenya haaraa wayii yoo jiraatte waan guddaa tokko sii galee. Mee amma akkaawuntiin sun dhufutti waan ariifachiisaa wayii mari'annu mubaarik waa mijeessinu. Eeyyee Alex ati waa tokko inni sitti dhaame kaaga chaalenjii feesbuukii ishee sii goona birrii amma akkati maxxanseen birrii ana jala sii kaa jalqaba sii galee chaalenjii eegaltaa gara hundaan jechuudha. Waan mari'annu wanti mari'annu emerjensii waan jedhamu jira haati kun yoo wana nyaatanii beelaa jiraatanii garaa duwwaa jiraatanii wanti beennu hin jiru namoonni muraasni asirraa wal beektanu namni gargaaruu dandeessanu karaa nama ishee bira jiru qarshii murteessa fakkeenyaaf 10,000 ta'u 20,000 ta'u ergamee fi waan isaan uffatan yeroodhaaf waan isaan uffata isaanii ittiin jijjiirratan waan isaan har'a nyaatan inni sun waan isa dhaabbataadha waan ammatti qaqqabamuu fi qabu har'uma waan nyaatanii bulan fudhatanii kan galan amma gaa qarshiin asitti walitti qabamu ustaaz ibsaa biratti walitti qabamu harka isaanii galuu hin danda'u. Nama achi jiruu fi akkaawuntii isaan biraa amma mootora fudhatee yaanni kee dhibbatti dabalatti fudhatama qabaateera mucaanii amma mootora fudhatee si galee isaanillee fudhatee ijoolleellee fudhatee makiinaan hin jiru obboleessa koo naannoo kee. Jira motoraan haga bakka makiinaa motora jira. Ijoollee wajjin gara mana uffataa geessuu dandeessaa uffata guutuu jala ijaara baafnee. Kai fuudhiiti nu gargaarsa jammarraa. Bakka kana kan godhamuu qabu. Kai fuudhiiti motoraan gara neetworkiitti illee achi bahi mana uffataa geessi dafiiti. Waan nyaataatu. Nyaatas. Qoy tasgabbaa'e mubee. Ammatti wanti barbaachisu namaaf waa sadii barbaachisa. Nyaata, uffata, bakka jireenyaati. Bakka jireenyaa mana kiraan qaba erga jedhaniiti firaashii isaan irra ciisan, ansoolaa isaanii waan isaan uffatan irraa jijjiiramee yeroodhaaf. Ijoollee isaaniitiif uffanni jijjiiramee isaan irraallee uffanni jijjiiramee waan nyaatan fudhatanii agalan kanuma ammaaf yeroodhaaf jechuudha. Alex wanti atis nama galchi atis nama chaaritii galchaa warri morreetara nuu kenni bannaati yookaan mubee. Alex taayee
Wanti kana hundaa dursu jira garuu of eeggannoo jara kanaa foto godhame baay'ee gaariidha. Ammallee miidiyaa hunduun fayyadama namni kunis argaa jira waan ta'eefi bakka itti socho'aa jiru bakka deemaa jiru osoo hin beeksisii yoo socho'e gaariidha. Wanta biraa fakkeessanii jara kana ammallee hidhaatti gashuu danda'u sii galee nama kanallee mucaa kanallee miidhuu danda'u. Wanta amma jiru beektu hundi keessan sii galee. Kanaaf of eeggannoonni kun ni dursa jedhee yaada. Kun akkuma ta'e. Yaada kee kana itti guutuu barbaade amma hutuu sochoosuu dhiisanii gargaarsatti darba dhugaa guliin gochuu danda'a wanti kun biyya keenya.